والكبجويا ولندكيسنا والجالجويا مي ولنجبنا ميد أمن جتني والفنان ديمنا حدرا لك زازني وذنبنا ولمت لافا ولكنبوننا سنمان استيوم وتركام فنا إن كان من قد غنا اتديمنا كيستو أموتو أنه الله كينا جبون آمدني بيكنا بين كينا نملكوه في بولهن تاني مؤمنا ودعو الله بيكو أنكبني منا ونس أمري جباء فين دقتنا ولا ولتو يشوه بيولغا manni rabbii isin biraa jiraatu warroonni chaanaalee kiyyaa haaraa taatan sabiskiraayib laayik gochuudhaan gara maatii kiyyaatitti dabalamaa warroonni dura na jajjabeessaa jirtan koomentii gaarii akkasuma sheerii laayikii naa godhaa jirtan guddaa takka galatoomaa isiniin jedha. Egaa kan walaa jajjabeessinuu wal bira haa dhaabbannu isiniin jedha. Har'allee viidiyoo haaraa viidiyoo nyaataatiin walitti deebinee isiniin jirra. Nyaata kana maqaan isaa maal yottan ajiinatal ispeestarool jedhamti. Egaa kan ijoolleen mana arabaa jirtan hedduun keessan ni beektan jedheetiin yaada. Warri hin beeknellee asumaan baraa isiniin jedha. Nyaata hedduu takka namatti tolu awalarra nabiyyi keenya irra salawaata buusuun dagatina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin. Rabbiin barakaa isinii haa godhu salawaata buusa bakkuma jirtanitti. Egaa kallattimaan gara viidiyoo kiyyaatti isin dabarsaa haga xumura viidiyoo kanaatiin na faana tura. Maashaallah akkuma isin argitan asitti wantoota ittiin dalaguudhaaf na barbaachisan qopheeffadheetiin jira. Foon daakkamaadha jechuudha. Akkuma isin argitan qullubbii, qaaraa qorraa, kaarotii jechuudha. Shunkurtii xixiqqeessee ciccireen jira. Xixiqqeessee mumureetiin jira jechuudha. Yoo maashinaanis daakuu dandeettan harka keessaniinis mummuruu dandeettanii jechuudha. Kana fakkaataa meeshaanii ammoo waa hedduutu duubarra jira jechuudha. Haga dhumaatii yoo dhageeffattan hundaa tartiiba isaatiin kan argitan ta'a. Anuma faana tura. Keessattuu yeroo ramadaanaa nyaata akkanaa dalaguun barbaachisaadha. Tarii zayitiin qaaliidha maaliif fiddeen dhufte jechuun keessaniin oolu abshiraa isiniin jedha. Hayyee akkuma isin argitan asitti distii qopheeffadheetiin jira. Distii ta'ii maxbashaa wanta irratti dalaguun isiniif tolu jechuudha. Kan fayyadame zayituunaa jechuudha. Shunkurtii xixiqqeessee cicciree sanitti dabala jechuudha. Shunkurtii kana baay'iftanii gubdanii maaliif ajiina lixiidhaan dalagaartan waan ta'eef eenyuun jettanii jechuudha. Xiqqishuma isii akka isiin bunni yoo isiin taatee jette booda kaarotiitti dabaltan jechuudha. Bifa kanaani. Egaa kaatti qadaaddanii kaarotii erga naqxanii xiqqootti qadaaddanii deebitanii irraa buqqeeftanii maaliif fuuraa distii wajjin inni bilchaata waan ta'eef amma qullubbiitti dabaltanii jechuudha. Qullubbii nyaata kam keessattuu qullubbii yoo fayyadamne baay'ee fayyaa keenyaaf illee gaariidha. Akkasuma mi'eessituu nyaataati. Kana fakkaataa hordoftoota kiyya. Asitti ammoo foon daakkamaatti dabala jechuudha. Lukkuurraallee dalaguu dandeettanii, fooniin maletti kudaara qofarraallee dalaguu dandeettanii. Wanni isin dhorgu hin jiru jechuudha. Fakkeenya asirraa fudhattanii waan isin bira argamuun wanta garaa isaa keessa godhamuu danda'a. Fakkeenyaaf akka goomman, xiqililii waa baay'een dalaguu dandeettanii. Kana fakkaataa bifa kanaan bilchaatee jira. Amma immoo mi'eessituu garaagaraa qibamiitti dabala jechuudha. Asitti ammoo akkuma isin argitan irdii jira, qibamii gurraacha jira, filfila soodiin jechuudha. Barbaree illee yoo barbaaddanitti dabaluu dandeettanii majarri gubaan barbaadan waan ta'eef qibamii shakkala jechuun qibamii garaagaraa kan walitti daakkame isalleen itti dabalee jira. Yoo jiraate maajii illee itti dabala. Kana fakkaata bifa kanaan bilchaatee dhumarratti qaaraa qorraatti dabala jechuudha. Qaaraa gubaallee namni waan gubaa barbaadan yoo itti dabaltan hedduu mi'aa jechuudha. Kun amma qaaraa qorraadha, garuu isin qaaraa gubaallee itti dabala jechuudha. Amma immoo gubaa kana waan hin barbaanne kan keessaa hambise. Yaadni qaaraa sodaatu
hayyee kana fakkaata bifa kanaan qopheeffadheetiin jira. Amma gara kallattimaan gara ajiinatal isfisrooliititti dabarra. akkana jira jechuudha. Sambuusaa fakkaata garuu sambuusaa miti. Asitti ammoo bishaan waliin harcee kuradheetiin jira jechuudha. Akka fakkeenya sambuusaa caafii isaa walitti qabsiiftan sanii akkasii kanallee walitti qabsiiftanii jechuudha. Asitti ammoo isaanii irra qopheessu jechuudha. Kana fakkaata amma kallattimaan gara dalagaatitti dabarra. Ajiina kana baneetiin jedha. Kun akkana jira jechuudha. Lixii mana miiciqaniillee irraa hojjechuun ni danda'ama. Dursitanii daakuu dura bishaan wajjin kurattan san irra dibdanii jechuudha. Akkuma nama fakkeenya sambuusaa dalaguuti. Yani sambuusaa maruuti jechuudha. Garuu kuni dheerinaan marama. Kunoo kana fakkaata haganatti fudhattanii bifa kanaan jechuudha. Amma immoo hin martanii jechuudha. Martanii deebitanii illee caafii isaatitti kan bishaan wajjii qopheeffattan san itti qootanii jechuudha. Bifa kanaan kunoo kaameraa isinii garagalcheetiin jira. Kana fakkaata. Waa fudhachuu deeme. Daakuusan irra dibdanii jechuudha. Haala kanaan jechuudha deddeebitaniituma hojjettanii jechuudha. Haga xumurtanitti haga fixxanitti ittuma deddeebitanii daladdanii jechuudha. Kun akkana jechuudha. Garagalchee isinii argisiisaara. Maashaallah kana fakkaata. Caafii isaa immoo hin dagatinaa walitti qabsiisu. Zayitii keessatti hiikkata waan ta'eefi haala kanaan jechuudha. Sadii hojjedheen jira. Anuma faana tura. Obsa isinii haa kennu obboleeyyan yoo viidiyoo isinii dheeresse. That was like bifa kanaan jechuudha.
Maashaallah xumureetiin jira. Isinis akka kana dalattanii isinitti lobdii qaba. No bifa kana hundayyuu maree jira. Kana fakkaataa ammallee meeshota biraa isinii dhiyeessa jechuudha. Asitti ammoo killee qopheeffadheen jira. Akkasuma bosomaata qopheeffadheen jira. Bosomaata jechuun kubsii irraa hojjettanii jechuudha. Qixxaarraallee hojjettanii kan ammoo tustii irraa hojjedhe. Asi killee sadii jechuudha. Killee sadii kana waliin jechuudha. Maaliif akkasinillee hojjechuu hin dandeettan osoo killee ittiin dabalin osoo bosomaata ittiin dabalin garuu akkana mi'aa jechuudha. Namoonni tokko mareetuma ka'ee zayitii keessa hojjetaa jechuudha. Akkasitti zayitii dhugaa yoo maranii ta'e zayitii keessa hojjetanii zayitii dhugaa akkasii yoo dalagan jechuudha. Garuu bosomaata kana yoo itti dabaltanii zayitiin dhuguu jechuudha. Killee keessatti fuutanii mankaadhaan keessa keettanii waliin dhooftanii akka wal ga'u taasistanii jechuudha. Killeen kun killee sadii garuu isin hanga isin barbaachisu achii ol ta'uu danda'a, achii gadi ta'uu danda'a jechuudha. Tilmaama isaa akka maatii keessaniitiin wayiin akka nama daladdaniif isanitti jechuudha. Haaluma kanaan deddeebitanii daladdanii jechuudha. Asitti ammoo maankaa biraatiin gara gubbaatti sirreessitan jechuudha. Akka wal ga'uu fi irra garagalchitanii jechuudha. Maaliif maankaa killee keessa ruusa fuutanii as fiddanii bosomaata kana isin jalaa balleessa jechuudha. Kunis maankaa goggogaadha waan qabu. Bifa kanaan itti garagalchitanii jechuudha. Bosomaata kana akkaataa isatti hojjedhee viidiyoo biraa irratti isinii fida. Inshaallah. Tustii irraa dalagee jechuudhaan tustii goggogsitanii dalaguu dandeettanii atraafa caafii tustii jechuudha. Tuskiin jedhaa dhiifama. Caafii tustii irraa mummurtanii yoo jettan hin darbina jechuudha. Kaaramni darbite zubaalan naxxusanii israafa midhaanii israafan godhinaatii kaayaa waan akkana kanaatti fayyadamaa kana fakkaata. Maashaallah amma immoo gara zayitiitti dalaguuf deemna. Asitti ammoo zayitii qopheesseetiin jira. Zayitii ho'isaadha. Zayitii kana ho'istanii daangaan dabarsinaa jechuudha. Gubbaarra isin jala lash jettee bada. Yaani zayitii jidduu jireessa jechuudha. Ho'isii kana fakkaata bifa kanaanii. Zayitii maankaa zayitii fayyadamtanii egaa guddaatiin gara jalaatii gara gubbaatii eenyu jettanii jechuudha. والكبج ويا ولد كيسنا والجالج ويا ولد جبنا من أمن جتني والفلان أدرى لك زازني ودونا ولمت لافا ولد سمان استيوم وتركب فنا إن كان موت دعنا يتبينا كيست أموت وأنه لكنا جبون أمتني بيجينا بيجينا نمي كوكو في بلهتان مؤمنا والله بيكو أنكبني منا ويسامي جبهه دغنينا إلى والتوجه بأولغا ترتي غاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله.